Namoonni hedduun keessanii shaanxaa kiiloo meeqa dabarfachuu dandeenya? Kiiloo meeqa dabarsinaa? Akkasuma immoo bilbila shaanxaa keessa keenyee dabarsuutii hin dandeenya kan jettanii hedduu keessantu jirtu gaaffii garaagaraa koomentii jalatti kan barreessitanii maarree anis amma hin danda'u isiniif deebisuudhaa fi dhufeetiin jira jechuudha. Ashamaa hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti ishiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin haa galatu jecha haaraa kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama isiniin jira. Egaa obboloota koo viidiyoo ani kananii waraaba jechuudha. Amma sa'aatiin kun sa'aatii maleedha sa'aatiin ani itti viidiyoo waraabu kanaaf rifeensa koo sirreeffachaati jechuudha. Kanan isin waraabaa jiru maaltu simixaallee naan jechuutti dandeessu. Yeroo tokko tokko sammuu keenya ofiidhuma keenya firii yoo goone malee sammuun keenya mana madaamii keessatti iyya isaaniitiin nu dhiphachaa oola. Kanaaf yeroo tokko tokko ofirraa buunee ofiidhuma hadawannu Gorsas irra hafutannu Egaa yeroo tokko tokko sammuu keenyallee firii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaayyuu akkuma qoonqoon keenya nyaata barbaadu sammuun keenyallee yeroo tokko tokko firii akka goonu barbaada jechuudha. Gammachuu wantootuma garaagaraa jechuudha. Maaliif gammachuun ofiisaatii barbaadee gara keenyaan dhufu jechuudha. Numumti wantoota nu dhiphisan baay'een otoo jiru yeroo tokko tokko sammuu keenyaa fi boqonnaa kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni mana madaamii keessa ooltanii yeroo tokko tokko jechuudha wantoota sammuu keessan bashannansiisu uumaa keessaniin akka walitti isin hin buufne akkasuma immoo haada fi safuu keessanii amma hin gennetti sammuu keessanii firii godhaa of wajjin yeroo qabaadhaa of wajjin nagaa qabaadhaa isiniin jechuuti barbaada. Gara gaaffii qabadhee dhufeetti yeroo darbu jechuudha. Obboloonni baay'een keessan jechuudha shaanxaa yookiis immoo mi'a gara biyyaatti yeroo galuudhaaf kaanuu hanga kamtu nuuf darbaa ani galuudhaaf yeroo hammasii turtii hammasiitu naa hafee kan jettanii baay'een keessan koomentii yaada barreessaa turtanii obboloonni galuudhaaf karaarra jiru yaadni keessanii akkasuma immoo karoora kan qabdanii waaqayyo uuman keessanii nagaan isin haa galchuu maatii nagaatti galaa hamtuun isin hin argini akkam nagaan baatanitti nagaan maatii keessan ija nagaatiin wal argaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo hundumayyuu jechuudha wanti isin hubachuu qabda viidiyoo nan hojjedhu irratti wanta isin sodaachisu yookiis immoo akka isin sodaattaniif miti jechuudha. Obboloonni baay'een keessa viidiyoo dheengadda hojjedhe irratti ani sodaadheera kan jettantu jirtu jechuudha. Muudannoo nu mudatu ittiin wal sodaachisuuf otoo hin taane muuxannoo wanta borutti nama mudatu hin beekan waan ta'eef wanta nu mudaterra waliif yoo qoonne barumsa nuuf ta'a jedhee dhimma bilbila koo shaanxaa koo keessa hambituu isaanii isiniif qoodee turuun koo in yaadatama jechuudha. Asumaanii shaanxanii kiiloo meeqatu darbaa kan jettanii hiriyaan kiyyaa torbee lamaan jechuudha. Aamusii dheengaddaa kana kan ishiin gara biyyaa na biraa himalte jechuudha. Shaanxaa yookiis immoo miinii kan inni isiniif darbuu danda'u akkaataa itti jarri keessanii maatiin isin bira jiraattan itti isiniif kutanidha jechuudha. Fakkeenyaaf mucayyoon hiriyaa koo kan taate jechuudha. Akkas torbee akkas ji'a afuriin dura jechuudha madaam ishiitiin walitti bu'anii kiiloo 30 bichaadha jechuudha. Beerutuma kana kan ishiin kuttee fi gara biyyaatti ergite sayyuu asii gara Dubaayitti ergite Dubaay irraa immoo gara Itoophiyaatti kan ishiin ergite jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee asii mucayyoon hiriyaa koo hiriyaa lama qabammoo asitti wanti isin eegaluu qabu isiniin jira. Tokko kananii mana haadha fi intalaa waliin hojjennu tokkittiin immoo an akkasumatti walitti dhufnu hiriyaa kiyya kanan jaaladhu jechuudha. Lamaan iyyuu Beerut irraa jechuudha kan galan. Mucayyoon ishiin na bira jirtu madaamii kiyyayyuudha jechuudha. Kani tikeettii kan kuteefi jechuudha. Kanaaf iyyuu boorsaa ishii yookiis immoo shaanxaa kiiloo 23 kan ishiin kutteefi kan sadaffaa isa xiqqaa harkatti qabatan immoo kiiloo 7 kutu garuu hamma 10tti dabarfamuu danda'a. Walumaa galatti hiriyaan kiyya jechuudha kiiloo 56 kan ishiin
dabarfattee galtee jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni gara biyyaatti galuudhaaf jirtu madaamiin keessanii kiiloo irratti dabaltee yoo tikkeetti wajjin isinii kuttee hanga barbaadde isinii kuttee isin galchuuti dandeessu jechuudha. Garuu yeroo hunduma baratamaan akka na biraatti jechuudha. Akka na biraa akka beeruutitti jechuudha. Kiiloo 23 shaanxaa gurguddaa jechuudha. Walitti 46 kan harkaammoo ishii xiqqoo amma kiiloo 10tti isiniif darbuu danda'a. Bilbilli immoo ani ofii kiyya jechuudha. Ani dabarse Itoophiyaatti jechuudha. Yeroo fudhee galu bilbila sadiin dabarse jechuudha. Sababni isaa tokkicha na jala hambisanii bilbiloota 4 keessa wanti tokko immoo wanti fattashaa irrattis wanti duubatti deebisuu hin jiru jechuudha. Garuu asitti hubachiisa wanti nan isinitti himu shaanxaa ishii xiqqoo kan harkaa keessa wantoota akka shaamboo, qibaatii, shittoo akkasuma immoo bilbila wantoota garaagaraa shaanxaa xiqqoo keessa hin kaa'ina harkatti qabattanii kan darbitanidha jechuudha. Shaanxaa guddaa keessa uffata keessa wajjin yoo gootani waan kamillee jechuudha wantoota akka shittoo, bilbila akkasuma immoo shaamboo minaamina qibaatii wantoota isin barbaachisu hundumayyuu dabarsuu dandeessu. Kan harkaa keessaa garuu guutanii irpoortii keessatti isin jalaa gatuutii danda'u. Akkasuma immoo wanta fudhattanii galtan kiiloon irra dabarraan achi keessatti jechuudha. Irpoortii biyya keessaa galtan sana keessatti maallaqa guddaa isin kaffalchiisu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti Itoophiyaa keessaa dhabame hin jiru waan ta'eefiyyuu meeshaas ta'ee akkasuma immoo uffata garaagaraa jechuudha. Asii ofitti baay'iftanii fuutanii gara biyyaa hin galina jechuudha. Asuma isin darbee Itoophiyaa keessa yoo ga'eyyuu hamma dhaxxanii mana geessanitti baay'ee tokko jechuudha kan inni nama rakkisu. Kanaaf Itoophiyaa keessatti maallaqatu dhabame malee wanti dhabame hin jiru jechuudha. Maaliif biyyuma halaarraa gala jechuudha. Meeshaan garaagaraa wantoonni isin barbaachisan hundumsaa keessuma jechuudha. Obboloonni uffata walitti qabdanii fuutanii galuudhaaf kaatanii obboloota obboleessa obboleettii adaadaa eessuma akaakayyuu kana jettanii akkasumaan walitti guurtanii otoo galuu baattanii natti tola jechuudha. Sababni isaayyuu biyya yoo ga'ee uffanni isin asii fuutanii galtan moofaa fakkaata. Bakka namni iyyuu dhugaa rabbi isin harkatti uffatu jechuudhaani. Uffata jechuudha shaanxaa meeqa shaanxaa 2 fi isa gurguddaa jechuudha. Isii xiqqoo immoo harkatti kanan qabadhu 10 dabarse. Akkasuma immoo dugda irratti illee boorsaa daa'imni akka ittiin mana barnootaa deemtu sanallee innillee kiiloo 10 ta'a jechuudha. Kanan dugda koo irratti qabadhee darbee numa naaf dabarsanii garuu faayidaa tokko hin argine jechuudha. Maatii kiyyaaf iyyuu galee gana filachiisee kan isaan barbaadan biyyatti godheef jechuudha. Kanaan maallaqa keessanii asitti gadi hin cafacafinaa isiniin jechuuti nan barbaada. Yoo isinii mijata ta'e maashina wantoota tokko wantoota isin barbaachisu bitadhaa gala isayyuu jechuudha. Yoo kennaaf akkasini kennan ta'e malee birrii isin asitti bittasuun zarazzaramee birrii guddaa ta'a. Itoophiyaatti deebistanii bitachuutii dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu bilbilli illee darbuutii danda'a. Shaanxaa keessa kaawwame shaanxaa guddaa keessa amma bilbila 4tti nan beeka jechuudha. Garuu isaan olii wanti hin beeku hin jiru. Kana isiniif qabadhee dhufee isiniin jedha obboloota koo. Yaanni koo dogoggora yoo qabaatee fi na of galchaa jecha amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagannaa tura. Yoo jaallattan immoo viidiyoo kana sheer laayik gochuu hin dagatina. Yaada qabdanis koomentii jalatti naaf qooda isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u.